أكين إثنين جبل ينكجيب وليران كاينا أبلو فلان كذا أبلو كنا ويقينا بين دبتنا وليران كاينا هم كجيبا خجمني لغادا متي جودان جمالي وامبران جواني شيخ خينيانيس غافين قبا يرو أمان تنا نموني توكو توكو شباب ودعوا قدو خيسا أنفريرون ما جرا نموت هدو علمات ينجرقودا ورى مجلسه هوغنوس دعاة أما جرانيس توكو توكو مقادا وني مجلسا سكا جروت بارتي سياسات إخوانا سنجاني نموت توكو توكوس بارتي سياسا جانين إسان كان هندو وني قدانيف ركو إفي أوفن فرقما إفي أوفن سن روي فتشو دافجتش بيغوتون إخوانا جاني نما عربسني جرخنا أكن نما عربسون nama tokko kanumatti paartii siyaasaa takkatti irkisuun kan inni hin irkisin wanni kun shari'aa islaamaa keessatti akkamiin ilaalama ammasoo namoota kanaaf isaan saniif maal nasihaa yaaddaniif. أكين إثنين جبل ينكجيب وليران كاينا أبلو فلان كذا أبلو كنا ويقينا بين دبتنا وليران كاينا هم كجيبا خجمني لغادا متي جودان جمالي وامبران جواني salafni isinni hin qoodamu yettan eega salafa durtehe namni tokko maqaa salafiyyaa baafatee arra yooneefi anis yooneefi na tuute akkuma nama Abuubakri tuqeeti akkuma nama Umar tuuteeti. Naamusa godhi jennaan malee itti oofadhan jennuun. Yoo namni kamte. Abiibakrii fi Umar karaa saaliha irra jiran karaa rabbii irra jiran. Haadha jennee maqaan humaa siin fayyadu. Amala itiqaada khajala deemaniin amalaa fi itiqaada. Akkasii. Anilleen dhaamsaan asirratti dhaammadhu maqaan kiyya Jamaal Aliyyiiti. Barataa sheekha keenya sheekh muhaddisa yeroo amma nuti jirru qabnu kana albaanii yeroo tanaa sheekh Ahmad Watar isaan bira taa'anillee wannin keessaa'uu darasootaaf dhaamuu barbaadu. Ilmii aslii kitaabarraa qaraa malee risaalaa raddii namni dhuunfaa walirratti barreessu yookaan kalaama aqraana hiriyaa waliin jettu san dubbiftanii yeroo teessan sanitti hin gubinaa Bukhaarii Muslim sunan sittaa ilmii fannii adda addaa baradhaa. Raddii fi nama abalu firqaasani jechuutti barattoonni shaakaltanii yeroo teessan gubdanii bilaashitti osoo waan baranne majlisa irraa gadi hin bahinaan isin hin jaa nama arrabsuun maqaa nama baasuun shari'aa islaamaa keessa hin jirtu. Ati yoo feete maqaa feete baafadhu chibai mirga keeti. Garuu namoota arrabsuun namootatti maqaa baasuu hin dandeessu seerri biyyaalleen si dhorka shari'aan islaamaalleen si dhorkiti. Namni illee fissin dhiisu kanallee akkasi beekii yaadachuun barbaada sheeni keenya galatoomanii mazhaba salafaatii fi salafiyyaa ifiin jaanii nama arrabsuu waan adda addaati waan dhaamuu fedhan sheeni asirratti isin haa dhaamanii barattootaafis waan dhaaman akkasuma nama tokko tokko maqaa sheekaa ifiin jiru anfariirummaa kabiirummaa irratti anfariire sheekummaa irratti anfariire ana malee kajuu namoota saniifillee nasiyaa sheeni haa dhaamanii gaafa immoo didamtee as bira dabarte amma maa baalu aqwaamin irra jirra ormi maaf akkana ta'anii irra jirra boodammoo maqaa dhooyinee abalu adabachuu irra si wayyaa yaada juus inshaAllah itti dabarraa dhaamsa sheeka keenyaa dhaggeeffannee kanaan isinii xumurra. Usiikum isiniif hin dhaama yaa xaaliba ilmiidha khayriidhaan isiniif dhaama rabbiin khayrii walitti isiniif haa qabu ilmi amalaa ilmi khayriidhaa baradhaa hasada walitti yaadinaa khayrii qabadhaadhaan isiniin jedha kabiirummaa dhiisaa. Anaatu sirra caalaa liisa makkatana anaatu itti qubata ati ittiin qubatiniin kabiirummaa irratti waliin lolina waan biraati irratti waliin jiddan kabiirummaa irra jirtanii addaan dhaabbadhaadhaan isiniin ja'an. Wanni ajaa'iba namatti ta'u sheekha wanni nu dhibe namoonni as bahee an salafiyyaadha jee garee salafiyyaadhaa san mormatu ni jira. Kan ani as bahee ikhwaana jee ikhwaanummaa san falmatu bakka bu'aa isaanii agarree laamma. Kanuma an salafiyya jootu abaluus ikhwaanaa isaa kan laal maqaa kanaas esumaatiitu kasaatiis isaa falmata kaaniis isaa raabsa yoonii fi dhufan kaa wal bira keenyatti kuunis ikhwaanummaa isaa ragaatti fidatee kuunis itti fidatee wal falmaa mire nama akkasii wal falmuun agarre tokkichumaatu salafiyyaanis haqa isaa ja'a abalu namni nan ta'inis ikhwaana isaa ja'a yoonii feete kana dubbatte maqaa kanuma maal isaan namni qubana laate ikhwaana jira waan kanarratti sheekha isin abbootii teenya namoonni nafsiyyaa isaanii irra dhaabbatanii namnummaan tokko maqaa isaatis falmatee kabiraatis namaa kanna
تارجان أمننا ما خنوني دندي هاي خنا رتلة سلات أم تمر النوجوت أني سن رتلة ديريسني رب سبحانه وتعالى كجو ولا تقف ما ليس لك به علم دوبا وانهم بين لني دان ولرتي يادنا لني دا ولريادون انجيرو هذا اعتقاد سامالي بيغزا اعتقادني أمريكا لا خيزاتي اعتقاد غيبين بيغ مالتي بيغ يا أبانا نوان كان جيه متى ملء مكزي خنا ولرتنا الربسنا خبير ما لجرتني خبير ما لزاجت ما شاء الله ما شاء الله ulamaan awwadaayitti wali qabanii ta'anii irraa mari'atanii irraa haasawanii wanni tun kawaari jaayachuu murteessan. Sheeyni keenya shee Adam Tuulaati Rabbi rahmataa godhu bakka shee amma watarfaan jiranitti ta'anii waliin haasawanii tun salafiyyaa jaaddaa miti haaddaadha. Tuni salafiyyaa miti sanafiyyaadha. Shee amma wataris tuni kawaari jaadhaa namni nama arrabsu jaanii itti murteessanii dubbiin dhumatti. Isuma santu dhokotee arra maqaa jijjiirratee namni waraabessi biyyan beeyne dhaqeeti. خلوا نو أفاجئ جان نما يسمى بين بردك جرو مسني الراس دفع حواسني خين جكر راي فيدن ورا مقاسة فيا بافتين ما عرفس خولا ما عرفس خدعات عرفس خنما بيتنا خيسة تجمع خيري نما يا مهند عرفس شوف عرفس في تأيف قفا خايف ديسو ومتمسني الراس ديبيه شيكن دوري ست مرتيسن الراس كسمة مرتيسني مكان مو نمني نمور مهندنو مكابراك أبجاني مكان نما باسنيس دبي دو غورا wanni biyyatana keessatti ikhwaana jaanii nama arrabsaniif ikhwaanni paartii siyaasaati addunyaa irra beekamaadha yoo ikhwaana namaan jaan mootummaallee nama kanan feetu nu wajjin irra nu gargaartii yaadajuufi malee ikhwaana tahanii ikhwaana jechuufi miti fakkeenyaaf namni tokko gaafa wayyaaneedha nama si morme aabaa ojaaniin arrammoo biyya teenya tana keessatti biyya teenya tanarra nagayaa arra ni jirtillee jee yaaduan keessaa'u gama ulamaa'itti gama diinitti biyya ulamaa'i fi du'aanni hidhaman biyya islaamaa islaamaa baafattu keessatti namoonni kumaantamaan hidhamanii jiran biyya teenya keessatti sheeyni tokko sheekummaan du'aa ta'echuun namni hidhamu hin jiru amma waan siyaasaa tabiraa taate malee sheekota gama siyaasaa sanitti oofuu fi du'aata gama siyaasaa sanitti oofuu fi ikhwaana maqaa jaamutti baasanii nama foon beeku sombaan hin sobanii jette Oromoon siyaasas ni beeyna waan biyya tana keessatti deemaa tures ni beeyna haalli ma biyya teenya jiru keessa jirus ni beeyna hokkoon waan ijoolleen sobanii jedhanii waan kanarraa yoo dhaabbattan isinii gaariidha dheengaddas biyya teenya keessatti warri dura dhaabbatee dhaabsise nuhi arrallee dura dhaabbannee dhaabsifna ulamaa teenya addaan baasuun hin taatu du'aata keenya addaan baasuun hin taatu kajallateef keessatti as deebisnee dogoggora isaatti himnee waliin deemna waliin hin deemne maqaa nama baasee hawaasa addaan fofottoysuu hin danda'u anilleen ergaa tanaan dabarfachuu barbaada arrabooda wanni kun dogoggora ta'uu hawaasni keenya akka beeytanii isiniin jenna asirra dhaamsii Sheek Jamaalatti yoo jiraates wanni dhaamtu jiraate Sheek Jamaal dhaama asirratti. Wanni inni dhaamu waan biraati miti nuti hurruma keessaa fi hususa keessa yaanee waan dubbannuu miti bakka abbaan keenya nu dhaga'utti dubbachuudha jirra bakka isin dhageessanitti dubbachuudha jirra. Duraan dursinee hawaasa keenya gaafa nuti ijoollee amma 20 dura namni yookaan soofiyyaa yookaan warra tooyidaatuma salafiyyaa jedhanii maqaa kana qofan gaafasis karaan salafaa numa jira abboottiin teenya tun karaa salafaa irra barataniiti barsiisaa jiran ilaa bakka tana ga'anii saniif hawaasa keenya wanni isin hin jennu namnummaan tokko bakka tana gallaala namnummaan tokko osoo fi nama biraan ta'in ani firqaa tana jee fakkeenyaaf garee tana jee salafiyyaa tana fudhata. Isumaatu ikhwaanaas namaa kanna. Silaa namni inni ikhwaana kanneef sun ikhwaanni karaarra jira jee as biyee falmuu ni qaba. Eka bar silaa falmuu ni qaba. Hin agarre jechaa ooluudhaa miti wal duubatti hama. Wal dura gettaamee wanni jedhamu hin jiru. Saniif hawaasni keenya hin burjaajaa'inaa. Sheeyni keenya maqaa salafiyyaa baafadhaadha. Maqaa salafiyyaatiin nama arrabsaan jenne. Wanni salafiyyaa baafate hundinis haqan jenne. Salafus saalii aqiidaadhaa je maqaa baafachuun ni hun ta'uu je kan ettanii meeshaa. Saniif jecha dubbii tana hubattanii akka adda baafattan jechuun isinii dhaama fixanne. Akkam nuun jettanii jechuutan irratti. Yaqiin haraan tokkuma haraan isin hin jiru akkasuma. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.